Ashama arkafuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalaaf kabajaa bakka jirtan isinaa dhaqqabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya waan rifachiisaa miidiyaa hawaasaa irra deemaa jiru tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Innis maalinni Abiy Ahmad dhiyeenya kana ji'oota tokkoof ol eessatti bade jedhameetiin dubbatama. Kana mootu dur diinonni isaa yookaan immoo namoonni isaan jaalanne haa dubbachaa turaniyyuu malee yeroo ammaa kanatti garuu hordoftoonni isaa akkasuma jaalattoonni isaatti fi namoonni isaa jaalatan sirriitti gaafii cimaa itti ta'uudhaan iyyaafannoo hamaa keessa jiranii kanumaan wal qabatee wantoota amma dura odeeffamaa turee fi kan amma odeeffamu garaagarummaa guddaatu jira. Maaltu jira? Abiy Ahmad dhiyeenya osoo ayyaanni Arafaan gahin dura xiqqoo rakkinni fayyaadhaa isa mudachuudhaan gama Dubaayitti imalee yaalamaa turuu isaa namoonni hedduu ni beeka. Inni illee mootu miidiyaa hawaasaa irratti gaafa yeroo jalqabaatiif ustaazota walitti araarsuudhaaf walgahii yaamisan irratti miirri inni keessa ture dhukkubsachuu isaa ni ibsa. Haa ta'uuti erga yaala Dubaay irraa deebi'een boodatti ammallee deebi'ee bifa haaraan miidiyaa hawaasaa irraa guutumatti fagaatee fuula Facebook isaa namoonni barreessonni isaa waan fayyadamaniif maxxansaa jiranii. Garuu amma maaltu deemamaa jira? Inni hoo maalirra jira kan jedhu dhugaatti yoo achi ceene diinonni yookaan immoo keessayyuu warroonni kaabaa warroonni duraan Abiyyi malee jedhanii har'ammootu Abiyyi Oromoodha maali jedhanii odeessan. Abiyyi du'ee akkuma Mallasaa san dhoyfame. Abiyyiin biyya biraatitti maalii ta'e du'ee jira. Ammallee Oromoo mootummaa biraa filachuudhaaf gama keessotiin hojjechaa jiranii maali jedhamee hawaasa naannoo kaabaa kanarraa baay'ee odeeffamaa jira. Garuu mootu as deebinee ammas gaafa laallu namootuma isa hin deeggarre ta'ee namoota lubbuun jiraachuu isaa barbaadu. Fakkeenyaaf kan akka anaa fi kanneen biraa jechuudha. Abiyyi sirna isaa hin jibbinaa, akka sirni isaa baduun barbaannaa, akka aangoo kanarraa bu'u ni barbaannaa. Haa ta'uuti lubbuu rabbiin nama keessatti uume mootu lubbuun isaa haa ba'u. Otoo nu du'ee osoo maalii waan akkasii hin jennu nuti. Maaliif diinni keenyayyuu karaan taa'een akka inni du'uun barbaannu sababni isaa lubbuun rabbi harka jirtiidha. Amma garuu dhugaan jirtu maali? Fakkeenyaaf namoonni akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa, Yaayyaa Bashiirii fi namoonni biraa hedduu dubbatan maal dubbatan? Diinonni Abiyyi du'e jedhanii haa dubbatanii malee nuti sirna isaa mormina malee du'a isaa hin hawwinu kan jedhu amananii jechuudha. Nutis isa saniin amanna. Sababni isaa du'a nama kamiifiyyuu hin hawwin. Du'a nama kamiifuu hawwuun hojii rabbii keessa galuu ta'a jechuudha. Abiyyi amma maal ta'e? Miidiyaa hawaasaa irraa baduu isaatii fi warra isa hordofu jaalala isaa qaban gaafii itti ta'uun maalinni kan jedhu dhugaan jiru. Maalinni Abiy Ahmad dhukkubsachuun isaa ifa galaadha. Waan nama mormisiisuu jiru miti. Haa ta'uuti dubbiin du'e jettu sun dubbii sobaati. Abiy Ahmad lubbuudhaan jira. Garuu mootu yeroo ammaa kanatti biyya Ameerikaatti akka yaalamaa jiru gama keessotiin odeeffannoon tokko babba'aa jira jechuudha. Namni kamiyyuu rabbii achitti namni hafuura baafatee nyaatee dhuguu danda'u dhukkubsata. Kana wanni nu beekuu qabnu mootummaadha akkamii dhukkubsataa jechuun gaafii miti. Namni kun dhukkubsateera eeyyan dhukkubsateera. Yaala barbaadee yaala argataa jira. Yaala argataa jira. Mallasaanis namoonni addunyaa warroonni gurguddaan isaa oliituyyuu miti nabiyyoonni kennayyuun dhukkubsatanis ni du'anii homaa rakkoon qabu. Kanaaf waa'ee diinaa irraa gaafa dubbannu diinni ammallee Oromoo ta'uu isaa qofaaf argitee inni Oromoo hojjechuu baatu malee nuti sirna isaa morminu malee jarri mootu jibbaa Oromoo irraa qaban isaan mul'ifataa jiran. Kaleessa isarraa maqaa isaa yaamanii dhadhaanii ol kaasanii gad deebisanii maali akka inni dantaa isaanii guutuuf waan baay'ee gochaa turan. Inni saniin gowwoomee jira. Nuti ammas sirna isaa hin mormina. Dubbiin garuu kaadireen biyya keessaa ammallee eeganaa osoo Abiyyi lubbuudhaan jiru nuu du'a jedhanii xiqqoo tilmaama jiran fakkaata. Sababa sanii wal nyaatan natti fakkaatee yoo beektaa. Garuu Abiyyi rabbi isaa jiraachisuu rakkoon qabu. Maaliif nummootu jira isaa qabne kassasuu barbaanna malee du'aa isaa abaaruu hin barbaannu nuti. Haa jiraatu. Maaliif nama du'e maal goona? Du'eeraa taree jira seenaa balleessee fi seenaa tolche qabatee deemuun gatii miti. Osoo inni jiru sirni kun bu'ee sirni inni qabatee deemu kun kufee sirni inni kufe kuni kaleessa seenaa xuraayaa Oromoo irra dalagee waan inni dalagee irraa gaafachiisuu danda'uu qabna malee nama lubbuudhaan jiru du'e jenneen yookaan immoo akka inni du'uuf teennee rabbiin kadhannu. Rabbiillee akkas nuun hin jenne namaaf du'a nawwinaa duuti siin dhufti. Namni maaliif
kulli nabseen nun dhaga'ee fakkeenyaaf ani gisee dhukkubsadhee ture tokko namni baay'een du'eedhe profaayilii isaa riippeechaa ture garuu an du'ee har'a ga'ee namoonni sun hin taajjabaman malee anni jira jechuudha. Kanaaf du'a waliin hawwinu haalli keessa jiru ammatti Abiyyi baay'ee dhukkubsachuu isaatii fi mana yaalaa deemuudhaan rabbi isaa fayyisu jenna nama dhukkubsateen baga dhukkubsateen jedhamu haalli qabatamaa wallaahi baay'ee rakkisaadha biyya keenya sanitti hin beeytanii gaafa mallasaan waa ta'e sanillee mallasama waa ta'e malee mallasaa dhukkubsate namni himaan turre ammatti garuu inni sadarkaa sanirrallee waan jiru irratti fakkaatu yaala argachaa jira yaala san isaa faamil keessu biltsiginnaan Oromiyaa mootu dursitee maaliif akka wal nyaattu na ajaa'ibe biyyi teenya tun ummanni keenya kun ummata akkamii akka ta'e illee na ajaa'iba beektanii Taayyeen karaa daandii haqaa qabate fakkaate booddee aangoo tana dhaaluuf immoo kan jedhullee bargaa fi namatti ta'a. Shimallis fa'aa silaa saamichatti jirti akkuma wayyaanee san daftee saamtee gara itti baddullee hin qabdu rakkoon baraachuma Oromiyaa keessa Oromiyaatti baduun hin ulfaata beektanii. Saamicha akka malee gadi jedhanii jiranii beektanii. Kanaaf hangaa san wanni inni samoona dubbii san callisuun filatee waanuma ta'e wayiitu isa rakkiseera. Qabee jira. Biyyattiin jiraata gaabbaatee jirti. Amma rakkoon guddaan maali beektaa? Har'a Abiyyi osoo du'e eenyu akka aangoo qabatu beektanii jirtu? Silan beektanii jennaa ajaa'ibamoonni kenna kun karaarraa aduu minamee jenna malee. Jara kenna osoo inni du'e Amaaratu aangoo qabata. Maaliif aangoo qabata? Itti aanan mootummaa Itoophiyaadhaa Amaara. Gaafa Amaarri aangoo qabatte kana caalaa boonna harki muraan irra deebi'eetiin hin ta'amu. Kanaa ol Abiyyi caalaa nu boochisan. Sirni biltsiginnaa keessa jiru kun yoo aangoo qabate hin da'u Abiyyi caalaan nu darara kana beeka. Inni jiraatee bu'uu wayya amma sirra deebi'ee kasanitti. Haqa feetanii wallaahi inni lubbuun jiraatee aangoorraa bu'uu nu wayya malee inni du'eetiniin Oromoon ammas fatanaa biraa keessa galtii kana quba qabaadha. Jaalannus jibbinus. Amma kana yoo isiniin jedhu namoonni tokko waan Abiyyi jaaladhu isiniif fakkaachuun mala. Mormituu keessaa kan jalqabaatti du'a isaa garuu ammas hin hawu. Na amani. Himbar nama tokkotti du'a hawwin anas siin jedhe. Eenyumattuu du'a hawwin. Lubbuu ta'etillee akkuma lubbuu isaa sanitti ilaali. Lubbuun Rabbi uume hunduu takka baanan hin deebitu. Kanaaf jira isaati irratti wal gaafanna malee du'a isaati irratti wal nyaachuun gatiin qabu. Oromoon ganaa qormaata biraa keessa akka galuun barbaadu. Oromoon halkanii guyyaa dhumaa jira ammas. Oromoon amma halkanii guyyaa dhumu kun akka itti nuu dabalamuun barbaadnu. Kanaayyuu tasgabbeessuu barbaadna nuti. Akka Jawaar jedhe san baaburri gaafa kararraa maqe diina qofa fudhatee kararraa maqee ittiin qileetti tarasitti fakkaatin nullee fudhatee qileetti nu tara. Keessa jirra kaa akka inni jedhe san. Makiinaa san keessa jirra. Makiinaa keessa jiran tokko diinni illee hosi keessa jiraate diinni bichaan du'aa taftaa. Atillee wajjuma tartaa jechuudha. Isuma kana kaasaa ture Jawaar. Kanaaf konkolaataa Abiyyi fudhatee qilee seenu kana nullee waan keessa jirruuf argitee waraa jaallee jennaan malee qileettiin nu tarii diinonni kenna waan nu keessa jiraniif hin dhumnaa hin jennu. Kana akkasitti faamuu danda'uu qabdan yaa sabana amantanii nama nu battanii. Haalli rakkoon deemaa jiru rakkoo cimtuudha. Siyaasattiin biyyattii garmaletti osoo achi keessatti warri dhaaba tokko wal nyaatu jechuun seenaa Somaalota nutti dhufaa jirti. Somaaleen akkatti biyya isii diidan beektan. Amma isuma san paarlamaa keessa deettee mormuu erga eegalte sirni lama olo mootummaan kun mataa isaa kufuu argisiisa. Sirna tokko keessa mormituun lama jiraachuun osoo dhaaba siyaasaa biraan taane jechuudha. Dhaaba takka keessa mormituu yoo walitti baay'atte ofii wal morman dhaabni sun mataan isaa kufee jira. Kana amana biltsiginnaan kuftee jirti. Osoo kufuu baatte dhimma keessoo ofii wal baasanii wal saaxilaa maqaa wal yaamanii ifatti akkatti waliin arrabsan wal xiqqeessanii kufuu isaanii waan argisiisuuf addisuun akkana na godhee Taayyeen akkas na godhee Bangaasan akkas na godhee Shimallis akkas na godhee ati hattuudhaan kan nagaa ati ani maali waliin hin jedhu. Mootummaan Abiyyi Soolaa lamma nagaan jiraate waan tana jidduu taa'ee dhaaba keessa amma dura lammaa fi Xayyibaa akkamii arrabsan waa'ee ari'an jechuuki waa'ee iccitii keessoo paartii keenya alatti baasee kenna miidiyaa boo'ata irratti waan lammaan intarvii godheef qofa. Har'a Taayyeen BBC irratti akka barbaade gisee haasa'aa jiru kana. Hangaasan akka barbaade gisee haasa'aa jiru kana. Asii yaaddisuu fi Shimallis gaafa akkatti warratti duulan kana. Maaliif carraan Xayyibaa fi carraan lammaa sun isaan mudatu dide. Kana gaafii isinitti ta'uu qaba. Siyaasa qumaara nurratti taphataa jirti jarri kun. Qumaara guddaa. Argitee har'a akka kaleessaa sanii miti lammaan waanuma xiqqoo waanuma jijjirtu irraa dubbate kuni gadi baasee waan isaan godhan akkaataa itti isaan nama ajjeesan akkaataa beelli uummata itti fixe dubbate dhaaba san keessaa gammaa jiraachuun qumaara siyaasa nurratti taphatamaa jira.
haalli jiru kanuma odeeffannoo baay'eetu jira haa ta'uti muraasa kana irratti biraan ga'e abbichuun maalitti akka bu'u immoo kan waliin hordofnu ta'a fayyaa isaa argine deebi'ee akka nuti taasa'u abdii qabna ulfaadhaa galatooma injifannoon kan uummata Oromooti turtii gaarii qabaadha.